Shama nagaa fi ayyaanni araara waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota obsee Amboo jalatti argamtan akkam jirtu? Fayyaa keessanii aan nagaa kiyya galata waaqayyoo rabbiif haa galatu jiran isiniin jedha. Akkasumaan immoo hordoftoota kiyya kabajamtoota kiyya baay'een isin yaade baay'ee tokkichan isin yaade isiniin jedha. Isin harkaa badeen ture kunoo isiniif deebi'een jira. Please wanta isin kadhadhu duraan dursa viidiyoo kiyyatoon ilaaliin yaada keessan barreessi yaada keessanitoo wanti hin ta'in jechuudha. Please moonii waan irraa kaasee jiruuf jechuudha. Moonii waan irraa kaasee jiruu fi please laayikii naa godha. Subscribe naaf godha. Akka naaf deebisuuf jechuudha. Warreen isin mijatu immoo warreen qimamoonni mana madaamii keessa jirtan immoo itti banaatiin haadhiisaa sa'aatiin yaalaa fixee waan narraa kaasee jiru moonii waan narraa kaasee jiruuf isin jedha. Akkasumaan immoo hundumti keessan iyyuu immoo subscribe naaf godha. Warreen share gochuu dandeessa warreen YouTube qabdan share naaf godha. Please YouTube kana dhabuun barbaadu dhugaa rabbi dubbachuuf baay'ee waan guddaa keessatti dabarsee yeroon beerii jiru ijoolleen baay'een jiru garuu ciitiisaa warri akkaataa ittiin moonii guuttatanii hedduun keessan hin beektu. Kanaaf immoo sa'aatii waan na yaalaa fixeef irratti hojjechaa turre. Amma immoo mattanaal jedhe abbaan giddii wadaa mattanaal iddoo keenyatti deebine irraa kanaaf YouTube kiyyatti deebi'uun barbaada. Please subscribe naaf godha. Like naaf godha. Viidiyoo gaggaarii maybe yoo waaqayyo na gargaare wanta barumsa isiniif ta'a jedhee yaadu tokko guyyaa tokko yeroo haalli naaf mijate haalli mijatu garuu waaqayyo haala naaf mijeesse gadi isinii dhiisuu yaala wanta barumsa isiniif ta'a jedhee mudannoo biyya keessatti mudatee karaa kamiinuu karaa maatis ta'e karaa kamiinuu jechuudha. Hedduu isaallee irraa mataa isaa isinii himeen ture garuu wal faana isiniif hin himne waan ta'eef kanaaf wanta barumsa isiniif ta'a jedhu tokko isinii dhiyeessaan isiniin jedha. Please akkanaaf deebisuuf warreen haalli isiniin mijatu warreen hordoftoota kiyya taatan marti keessanuu namni isiniin mijatu viidiyoo kiyya irratti banaadhuma dhiisaatii sa'aatii akkanaaf deebisee moonii narraa kaasee jira waan ta'eef akkanaaf deebisuu kabajaa fi jaalalaan isin gaafadhan isiniin jedha. Akkasumaan immoo baay'ee tokkichan isin yaadeen isiniin jedha. Kanarraatti aansee waa'een har'aa isiniif dhufeef jechuudha. Waan kana isin gaafachuu fi lammaffitti immoo warreen jechuudha biyya gandaa keessa teessanii please waanan isin kadhadhu dhugaa waaqayyoon isiniin jedha. Amma fakkeenyaaf iddoo tokkotti maybe bilbila eeyyamuu dhiisuu danda'u. Bilbila hin eeyyamu. Iddootti isin eeyyamu iddootti isin eeyyaman. Batalaa jechuudha. Batalaa ijoolleen nyaata hojjettan jechuudha. Ijoolleen nyaata hojjettan bakkee gaazii yoo iniin immoo siliindariin itti lokkofamu sanatti jechuudha. Iddoo siliindariin itti lokkofamu sanatti bilbila sakkaatanii achirrattiin humni iddoon bilbila itti chaarjessanii fi iddoon siliindarii yookiin gaaziin taa'u humni isaa tokko miti. Humni isaa tokko miti jechuudha. Amma fakkeenyaaf maafaan kana isinii kaasee hojjettanii mucayyoo wayii jira. Mucayyoon kun ollaa kiyya jechuun Ambootti jechuudha. Ollaa kiyya mana koo fi mana ishee jidduu mana 3 qofatu jira. Akka Itoophiyaatti ji'a kurnaffaa bara 2017 biyya Dubaayitti deebite. Biyya biraa hojjetteetu galtee mana qabde jechuudha achi. Ani fi isheen ollaa mana nama 3 qofatu gidduu jira jechuudha. Dhugaa waaqa jiraata baay'ee tokkicha garaana nyaatte. Baay'ee tokko mucaa tokko qabdi. Baay'ee tokko garaana nyaatte jechuudha. Amma kaleessi jechuudha. Anis illee akkuma carraa ta'ee waaqayyo haala mijeessee deebi'een jira waan ta'eef abbaa warraa kiyya kaleessa naa bilbilee jechuudha. Akkasii akkoo mucittiin hin baddalamte maal taate baddalamte ibsaa qabee. Ibsaan akkamittiin qaba ibsaan eessarraa nama qaban jedheen ibsaan eessarraa nama qaba maybe jarreen tan jeese min jedheen ittiin falme jechuudha. Booddee isaa maal jedhee lakki ibsaa otoo hin ta'in jedhe bakkee gaazii yookiin immoo achitti buttaa gaazii jedhu isaan maalitti beekure buttaa gaazii jedhanii
bakka iddoo nyaata hojjettu sanatti jedhe iddoo nyaata hojjettutti bilbila sakkaatee itoo bilbila haasaa jirtu nyaata hojjechaa achirratti lamatu jira miti sukkeetti lama jira akka Dubaayitti meebi lama jira akka biyya kaanitti akka Beeruutti tokkittuma jira jechuudha bakkeen nyaata hojjetamu iddoo hundatti mana keessa miti achitti alaarraa as keessi immoo manadha waan ta'eef mucittiinis Dubaayii turte jechuudha እና achitti sakkaatee osoo bilbila haasaa jirtu bilbilli ishii fanadda'ee achiin siliindarii qabatee jechuudha. Siliindariin ofiinuu lokkoffamee jira yoo hin gaaziin jechuudha. Achiin lubbuun mucayyoo kanaa darbee jechuudha. Dhugaa waaqayyoo dubbachuuf baay'ee tokkicha garaana nyaatte. Baay'ee tokko. Carraan nama tokko baay'ee ulfaataadha. Nuyis immoo akkatti baanu beenna malee akkatti gallu hin beennu. Kanaaf bilees warreen bilbila isiniif eeyyaman warreen batalaa nyaata hojjettan biyya kam keessa iyyuu jiraadha. Bilbila keessan gara gaaziitti hin butiina. Haasaan isinitti haafu bakka dhugaa rabbii dubbachuuf haafu. Umaa isin hin fayyadu. Galmaan isin hin ga'u. Umaa bakka kaayyoo keessanii isin hanqisa malee bakka kaayyoo keessaniitiin isin hin ga'u. Nama haasofsiiftoo ta'e yeroo boqonnaa qabdan boqonnaan hin jiru biyya gandaa keessa garuu boqonnaan hin jiru. Bakka yeroo mannitaa keessan galtan sagalee namaa qabaa chaarjarii irra keessanii bilbila naasayina please amma mucayyoon kun kan ishiin duute mitan kan na azansiisu du'uuf jiraachuuf jenneedha kan biyyaa ba'an yoo hin duuna yoo hin jiraanne kana inni miti kan biyyaa ba'an hundi keenya iyyuu jechuudha maaliif jireenyi keenyas harka waaqayyoo keessa jira hundiyyuu harka waaqayyoo keessa jira waan ta'eef garuu mucaan ishiirraa dhalatte eenyutti hafti? Godina Shawaa Lixaa gimbiidha natti fakkaata warri ishii gimbiidha jechuun baay'ee wal biran turre anis akkuma carraa mana jaarradhe achi galee yeroon xiqqoo turu ishiin immoo hin deemte jechuudha deemtee baay'ee si walitti hin dhumne garuu alaalumatti jechuudha bakka baay'ee tokkicha garaana nyaatte baay'ee tokko jechuudha. Mucayyoon kun waa hedduu miidhamte. Jalqaba hin heerumtee abbaa warraa ishii faana walii galtee argachuu dhibnaan mucaa ishii fudhattee irraa adda baatee biyya gandaa deemtee akka nama tokko hojjetattee galtee biyya ishii keessatti mana ijaarrattee otoo taa'aa jirtu dubartoonni yeroo tokkos anuma irraa yoo qabee mamaa gochuun hin danda'amu murteessuunis hin danda'amu garuu. Nama biraa nama haadha warraa daa'ima haadha warraa baadiyyaa irraa qabu. Batalaa ijoollonni yoo namoonni waan akkasii mudannoo akkasii qabdan baay'ee ulfaata. Otoo hin beekin haadha warraa isin qabu ilmoo isin qabu jedhee mucayyoo kanatti dhufee gale. Mucayyoon kun otoo kanaan jirtu namicha kanarraa kallattii ittiin adda baatu dhabnaan deebitee biyya Arabaa deemte. Biyya Arabaa ji'a 10 meebii naannoo ji'a 10 kurnaffaa ta'uu ji'a 11ffaa ta'uu waan akkasiiti. Itoo ji'a 5 jaanguuti reenfi ishii fedhame biyyatti gale. Mee maal jettu kana? Kaleessa galee reenfi ishii Dubaayii. Carraan keenya carraan ijoollee biyya Arabaa maaliif akka akkana ta'es yeroo tokko gaaffii natti uuma jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaa. Please of eeggannoo godhaa. Anaan fakkeenyaaf ofii kiyyaaf bilbila naaf hin eeyyaman. Ciraashuma fuudhee akkan kushiinaa seenu bilbila naaf hin eeyyaman. Manyitaa kiyyaan alatti. Bakkeen uffata tokko sun alatti. Baga na didaniin jedhe amma kaleessa naan dhaga'u dhugaa rabbii dubbachuuf baga na didaniin jedhe. Maaliif nama tokko amalli garaagaraa qabna. Bifti keenyas garaagari. Inni kaan bilbila tuttuquu hojjechuu jaalata. Inni kaan immoo eerfoonii kaawwatee hojjechuu jaalata. Amaloota garaagaraa qabna hundumtu keenya jechuudha. Amma immoo miidiyaan tole miidiyaa kana tuttuqaa nyaata hojjechaa as deemaa baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaaf biliis
of eeggannoo godhaan isiniin jedha. Kanarraan immoo isinittiin dheeressu waan ta'eef viidiyoo maybe yuutuubiin kiyya yoo gannaa lakkisuu danda'a yoo hin gadi gallakkisuu ciisuu danda'a waan ta'eef hojjechaa hin jiru irratti yaalaa hin jiran irratti cufamee jira waan ta'eef yeroo biraa immoo yaaduma kana waa'ee mucayyoo kanaa waa'ee kiyyas waa'ee kamiyyuu wanta barumsa isiniif ta'a jedhu tokko isinii qabadhee dhufa. Please like, subscribe naaf godha. Please Oromoo. Please yaada immoo waanan sirreessuu qabu akkan sirreessu yaani har'a aadee zimmeedhee dhuman dhufee jechuun ammas akkas irratti naasaa yoo inni immoo itti qophaa'ee hin jiru dingatuma meebiin yoo viidiyoon kun naaf hojjete yuutuubiin kun dalaguu danda'a jedhamuufan yaaleen isiniin jedhaa kabajamtootaaf jaalatamtoota kiyyaa eebbifamaa laayikii waan gootaniif sabskiraaybii waan gootaniif hundumaa koomentis yaadanaa barreessaa isiniin jedhaa shaaloom nagaa waaqayyo subhaanaa ta'u.